dhufeetumaan sitti makkanta'e garaan kee onaana'e. Yoo dirqama biyya Arabaa kana deemuun qaba jettan immoo of eeggannoo godhaa. dhufeetumaan sitti makkanta'e garaan kee onaana'e. Qoricha ulfa ittisu of biraa hin dhabiinaa. Namni nu hin tuqu jettanii of hin dagatiinaa. Biyya namaatti yoo miidhamtes homaa wanti gootu hin jiru. Seenaa gaddisiisaa kanarraa dubartoonni biyya hambaa deemtan hedduu ni barattu. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa immoo kaleessa BBC'n seenaa obboleettii keenya biyya hambaa deemtee gudeedamtee rakkoon irra ga'ee bu'aa bahii hedduu dabartee nuuf maxxanse isiniif qabaddeen dhiyaadheera. Laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun hanga xumura qophii kanaatti nu waliin turaa jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti. Ani maqaan kiyyaa Alam Kumaatiin jedhama. Kanin dhaladhee guddadhee Shawaa Lixaa naannoo magaalaa Ambooti. Yeroo ani ijoollee turedha. Abbaan koo fi haati koo wal lolanii kan walii kani. Sanaan booddees obboleessi kiyyaa hangafaa na biratti barattaa natu si guddisa jedhee Finfinneetti na fudhatee galee. Gaafan gara magaalaa Finfinnee dhufu umriin kiyyaa waggaa 8 ture. Obboleessi kiyya kun haadha manaa qaba. Isaan bira waggaa 2 akkuman taa'een haadha manaasaa waliin walii galuu dadhabnaan mana isaanii gadhiisuuf hin murteesse. Isaan bira taa'een barnootaallee jalqabeen ture. Haa ta'uutii garuu haalli manichaa natti ulfaachaa waan deemeef mana obboleessa kiyya kanaa bahee deemuuf hin murteesse. Haa ta'uutii garuu magaalaa Finfinnee keessa kan obboleessa koon ala mana ani beeku namni ani beeku tokkollee hin turre. Yeroo sana reefu umrii waggaa 10 keessan seenaa. Uffata kiyya qabaddeen calliseetuma boo'aa aspaaltii marra deemaan ture malee garan deemus hin beeku. Yeroo kana dubartiin tokko isan boo'aa deemu na arge. Na dhaabdee na gaafatti. Ani garuu yeroo sanatti ishee amanuu hin dandeenye. Tarii waan gochuuf laataa jedheen sodaadheen dhiisee biraa deeme. Isheen garuu na biraa hafuu hin dandeenye. Maal taatee yaa mucaa maaliif boossaa jettee na gaafatte. Daandii muraasa erga na hordoftee booda waantan ta'e hunda tokko lamaan itti hime. Sanaan booddee isheenis hin boo'iin ani mana keenyatti si fudhadheen galaa. Yoo barbaadde abbaa koo fi haadha koo bira teessee barnoota kee barattaa yookaan ammoo fira keessii barbaadeen si geessanaan jetti. Anis gammadeen amaneen tole jedheen gara mana maatii isheetti na fudhattee galte. Manni maatii ishee Finfinnee naannoo Shiroo Meedaa bakka jedhamudha. Yeroon mana isaanii ga'u abbaa fi haadha isheetu mana keessa jira. Isheen wanta hundumaa isaanitti maatii waliin walis na barsiifti. Abbaa fi haati ishee baay'ee gammadanii fuula ifaadhaan ture. Guyyaa jalqabaarree kan na simatanii. Lamaan isaaniitiiyyuu namoota gurguddoo manguddoo nama isaan gargaaru waan hin qabneef na argachuu isaaniitti hedduu gammadanii. Akka intala isaaniitti akka na guddisan barumsa kiyyallee akka na barsiisan waadaa naaf galanii anis jireenya haaraa isaan biratti ni galee. Akkuma waadaa naaf seenanittis barumsa kiyya yeroo sana nagalchuun barachuun jalqabe. Yeroon barumsaatii deebi'u abbaa fi immaammaa koon gargaara. Isaan akkuma abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaatti jaalalaan isaanin ilaala. Isaanillee akkuma intala isaaniitti na jaallatu turanii. Anis barnoota koo kutaa 2ffaa hanga 8ffaatti isaanuma bira taa'een baradhe. Booda mana barumsaatti dorgommii fiigichaatu ture. Isarrattis dorgommii mo'adhe. Fedhiin fiigicha fiiguu kun na keessatti dabalaa waan deemeef shaakala jalqabeen booddee mana barumsaarra darbeen kutaa magaalaa Gullallee bakka bu'een dorgomaallee ture. Osuma kanaan hin jiru guyyaa tokko magaalaa Adaamaatti dorgommii waan tureef isarratti hirmaachuuf deemeen gufadheen hin kufe. Lafee miilla kiyyaarrallee miidhaan ga'ee baqaqsanii yaalamuu nan fayye. Ergasii leenjisaan kiyya kanaan booda fiiguu akka hin dandeenye waan natti himeef
hawwiin karaa ispoortii fiigichaatiin qabu karaatti na jalaa hafe baay'ee naaree baay'ee singaddee saniin alatti ammoo namoonni na guddisan kunneen manguddoota soorama bahanii waanuma mana kireeffatan irraa argataniin mana isaanii jiraachisu. Kanaaf jechaanis kanaan booddee maaliif ani isaan irratti hin ba'aa ta'a biyya Arabaa deemeen isaanis nan gargaaraa ergasii as deebi'een barumsa kiyya ammoo bakka hin dhaabeerraa ittan fufa jedhee murteesse. Abbaa koo mariisee jennaan akkan barumsa baradhuuf fedhii akka qabu jalqaba natti himus garuu immoo erga nan deema jedheen fedhii horadhee deemii jedhee naaf eeyyame. Kanaan booddeenis wanta hundumaa xumuradheen gara Beeruutiitti imala koon taasise. Beeruut ergan ga'ees mana namaa hojjechuun jalqabe. Waggaa 3 haaluma gaariidhaan nagaanan hojjechaa ture. Maatiin biran taa'u sun homaa hin jedhanii nama gaarii turanii. Haa ta'uutii garuu mucaa dargaggeessaa qabu ture. Guyyaa tokko maatiin manaa deemnaan humnaan qabeena gudeede. Ani wantan ta'e kana haadha isaatti himachuufis nan sodaadhe. Yeroo isa wajjin wal'aansoo irra turre kana nama madaa'ee fuula koo irratti argitee haati isaa na gaafattee turte. Ani garuu nan dhokseeni. Mucaan isaanii kun erga akkana na godhee booda manaa bahee baduun gara biraa biyya biraa jiraachuu jalqabe. Haala kanaan guyyaa tokko baay'ee na dhukkubnaan na balaqqamsiisee jennaan hojjechiistuun kiyya mana yaalaan si geessa naan jettee na fuutee deemte. Bu'aan qorannoo mana yaalaatii dhufe kuni garuu kallacha jireenya koo jijjiire. Ulfa akkan ta'e kan beeksisu ture. Hojjechiistuun kiyyas hedduu rifattee eenyurraa ulfooftee waardiyyaa karra eegurraatii jettee na gaafatti. Ani garuu ammas itti muudideen callisee ture. Boodarra isheen mudditee na qabnaan dhugaa jiru ittan hime. Mucaa keetirraan ulfaa'ee jedheen isheetti dubbadde. Isheen kana hin amanu jette. Battalumas mucaa isheef bilbiltee fi waamtee dhugaa jiru ni gaafatti. Innis eeyyeen dhuguma jedhee amane. Yeroo kanatti hojjechiistuun koo kun amma daftee waan tokko gochuu qabda naan jette. Gochi kun waan maqaa kiyyas kan ilma kiyyaas balleessuuf mana yaalaa deemtee ulfa kana ofirraa baastaa jettee natti dubbatte. Kan baatu gadameessa koo waan ta'eef ani immoo wajjinumaan na ajjeesii yookaan gara biyya kootti na ergi malee akka na hin godhu jedheen ishee dide. Erga kanaa mucaan ishee daa'imni kun haa dhalatu nan guddisa jedheeni. Haala kanaan yeroo walii gallee itti fufeen mana ishee keessaa jiraachuu jalqabe. Firoonni ishee yeroo mana dhufan akka ani gadi hin baane na dhorkitee baatii 6 ergan guutee booda ulfi koos yeroo baay'ee guddachaa deemu asitti dahuun qabdu kana booda gara biyya keettan si erga naan jettee borumtaa ganama tikkeettii kuteen si gaggeessa naan jettee na muddite. Ergaa akkas ta'e si'a tokko bilbila na bilbilchiisi jedheeniin warra na guddisan abbaa biratti bilbiladhe. Bilbileenis rakkoon waan na mudateef bor gara biyyaatti dhufuufin jedhaa jedheen itti himadhe. Abbaanis baay'ee rifate. Fayyuma ta'ii naaf koottuu yaantala koo buufata xiyyaaraatti si eegeen si fudhadhaa jedhees naaf deebise. Ulfa ji'a 6 wajjin imala gara biyyaatti taasise. Galgala yeroon buufata xiyyaaraa boolee ga'u abbaan konkolaataa kireeffatee na fudhachuu dhufeera. Buufata xiyyaaraa keessaa yeroon gadi ba'u hogguma na argu na rifate. Dhufeetumaan sitti makkan ta'e garaan kee onaana'e. Kan dur abbaan na dhungatu na dubbisuu iyyuu didee lafa laalee. Osuma nan dubbisiin konkolaataa kireeffatee dhufe keessa seenne. Shiroo meedaas mana isaanii geenye. Guyyaa sana abbaan hedduu akkanatti gaddeetu natti dhagahame. Gaafa sana wanta inni naan jedhes yoomiyyuu taanaan hin dagaddu. Ani kana mitii kanan sirraa eegu. Ani kanan sirraa eegu akka ati guddattu, akka ati mana bitattu, akka ati konkolaataa bitattudha. Ani akka ilmoo kiyyaatti si guddiseen ati ilmoo baattee natti dhuftee na salphiste naan jedhe. Manas geenyaan dallanaatu mana jibbee. Kanaan booddee mana kiyya dhiistee bahuu ni dandeessas naan jedhe. Hamma kanaatti obboleessi kiyyas maatiin kiyyas jiraachuma kiyyayyuu namni beeku hin jiru. Abbaan na guddise kun buleesaa mana isaaniitii na ari'uu barbaadee ture. Garuu immaammaan haati na guddiste haa teessu yoo xiqqaate hamma daa'ima kana deessuutti nu bira turtee sanaan booddee immoo baatee mana haa barbaaddattu
jettee naaf falmite. Booda warri ollaa keenyaa faa dhufanii biyya Arabaa yeroo deeman waan akkanaa namanni mudataa intala keessan sintu guddisee eessatti ariituu jedhanii hanga danda'utti isaanuma bira akkan turuuf naa eeyyamanii. Yeroon waggaa 3 guutuu biyya hambaa ture maatii kana akka haadha koo fi abbaa kootti waan ilaaluuf miindaan kiyya baanaan ji'aan jala jalaan gariin irraa fayyadamanii gariin immoo walitti naafaa qabaniif itti argachaan ture. Yeroon dhufu ani maallaqa homaayyuu of harkaan qabu. Haa ta'uutii garuu maallaqa waggaa 3 fi walakkaa isaanitti ergaan ture mana isaaniifaa ittiin haaromfatanii akka ani yaadee eege maallaqan ergerraa ol naaf hin keenye. Hunduma isaa ofuma isaaniitiif itti fayyadamaniiru. Erga kanaa booddeenis danda'een mooraa isaanii keessa kutaa tokko naaf kennanii hanga danda'utti achi keessan ture. Akka tasaa mooraa sana keessa kireeffatee kan golu hakiimni tokko ni jira ture. Achuma mana keessatti yeroo hunda'u akka tasaa rabbi isaatiin na gargaare. Ijoollee dhiiraa lakkuun da'e. Ergasii mana isaanii keessa ji'a 1 fi torbee 2 yeroo guutu amma deesseettaa bakka barbaadde deemuu dandeessanaan jedhanii mana isaaniitiin habaasanii. Namni ani akka abbaatti ilaalu maallaqa kiyya kan waggaa 3 walakkaa irratti ergaa ture. Kanaan booddee ija kee arguun barbaadu bakka barbaadde deemuu ni dandeessaa jedhanii manaan habaasanii. Dhufeetumaan sitti makkan ta'ee garaan kee onaana'ee. Daa'imman lakkuu ji'a 2 guunne qabadheen bakka hin deemu wallaalee. Guyyaatu natti dukkanaa'ee lafatu natti naanna'ee. Namni ollaa keenya jiraatuu fi naannoo kotobeetii hojjeta tokko waan tureef maqaa eessuma kiyyaa itti meen naannoo sana akka inni naaf barbaachisuun godhe. Booda karaa nama namaatiin eessuma kiyya kana bilbilaan hin argadhe. Wantan keessa darbee fi keessa jirus hunduma isaanitti mee. Ormi ormaa dhiigni immoo dhiiga keeti kan jedhan dhuguma eessuma korratti mirkaneeffadhe. Alagaa yoo sigate dhiiga kiyya sigatuu hin danda'u. Daa'ima kee qabadhuutii gara koo koottuu yoo rakkattes walumaan rakkannaa jedhee ofitti na waame. Yeroo kanatti sammuun koo boqonnaa argatee waaqa na uumeef galatallee nan dhiyeesse. Ijoollee koo lakkuu qabadheen isa biratti galee. Sanaan booddee isaan daa'ima kiyya naaf qabu. Ani immoo guyyaa guyyaan mana namaa deemeen uffata miiccaa daa'ima kiyyaaf daabboo bitaa guddifachaan ture. Eessumni kiyya kun anaa fi daa'imman kiyya kana baay'ee nu gargaare. Yoo rakkadhe maatii isaa waliin ni wajjin rakkataa. Guyyaa maatiin isaa mana hin jirre ijoollee koo lakkuu kana tokko fuulduratti tokko immoo duubatti baadheen lafa hojiifaa deema. Namoonni yeroo na argan hojjettuu faranjii wayitii naan jedhu. Kaan ammoo osoo akkas taatu biyya Arabaa kanatti diina keenya Gibsirraa diqaalaa deessee diina nutti guddisti naan jedhu. Hundumaa dhageetuma bira darbaan ture. Ijoolleen koo abbaa isaaniitti waan ba'aniif lamaan isaaniituu bifaan adiidha. Namoonni tokko tokko ana qofaa osoo hin taane daa'imman kiyyallee waan haamilee tokkotti dubbatu. Yeroo turtii waggoota 6fis gidiraa hamaa keessa darbeen ijoollee koo ammaan gaadhe. Jireenyi koo hedduu gaddisiisaadha. Yeroo humna dhabeen haamileen koo na bu'u ijoollee koo dhokadheen mana cufadheen bu'aa. Waaqayyo maaliif qorumsa kana hunda keessa na fidee jedheen ofitti gaddaa. Abbaa ijoollee kiyyaa wajjin qunnamtee hin qabu. Ijoollee kootiif haatis abbaan isanumaa. Amma garuu ijoolleen koo guddachaa hammuma dhufan waa'ee abbaa isaanii na gaafachaa jiru. Dhufeetumaan sitti makkan ta'ee garaan kee onaana'ee. Eessuma koo isa amma bira dahannee jirruun abbaan keessan isadhaa jedheen yeroon ittiin himu nuti adiidhaa abbaan keenyi maaliif gurraacha'ee jedhanii na gaafatu. Kunis rakkoo gara biraa natti ta'eera. Namoonni karaatti yeroo nu argan ijoollee faranjii warra Gibsii faanuun jedhu nuti lammii biyya kanaa miti moo jedhanii faana gaafatu. Kun amma deebisuuf baay'ee natti ulfaata. Amma ijoolleen koo barumsallee jalqabaniiru. Namoonni na gargaaran tokko tokko yeroo argaman uffatan bitaa fi anis mana namaa hojjedheen waan humni koo danda'een kan barbaadan guutaaf hin jira. Ijoollee koo waaqatu naaf kenne. Darara hamaa keessa darbus ijoollee koo yeroon ilaalu immoo waan hundumaa nan dagadha. Baay'een gammada. Dhaamsi ani dubartootaaf hin qabu jireenya ani keessan darbeerraa ijoolleen biyya kootii yoo dandeessan biyya namaan deemina. Biyya ofii irratti rakkatanii dhabanii jiraachuu wayyaa. Wanta
maatiin isin gorsu dhagaa. Biyya ofirratti hojjetanii buddeena nyaachuu wanti ga'u hin jiru. Ani osoon biyya koo jiraadheera ta'ee wanti kun hundi narran ga'u ture. Yoon iyyellee asii ollaatu naaf dhaqqaba. Biyya Arabaa kana deemuun dirqama kan jettanii yoo ta'e immoo hadaraa keessan of eeggannoo godhaa. Ani cimtuudhaa dhiirri danda'e nan tuquu jettanii of hin dhagiina. Biyya ormaa waan jirtaniif wanta isin irratti uumamuu danda'u beekuu waan hin dandeenyeef qoricha ulfa ittisu of eeggannoodhaaf of biraan dhabiina. Biyya namaatti yoo miidhamtes homaa wanti gootu gonkumaa waan hin jirreef of eeggachuuf dursa kenna. Biyyaa gaafa bahamu yookaan nuuf darba yookaan immoo nutti darba jennee adeemnu of eeggannoo godhaa. Yoo rakkoon isinirra gahe dafaa gara biyya keessaniitti deebi'aa malee murteen taanes hin murteessinaa jettee obboleettiin kiyya Alamii Kumaatti seenaa ishee barsiisu kana BBCf guyyaa kaleessaa qooddeetti. Dhufeetumaan sitti makkan ta'ee garaan kee onaana'ee. Akkasin irraa barattaniif hubannoo ta'e argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yoo jaallattan laayikii fi sheer gochuun seenaa kana hiriyoota keessaniin gahaa barsiisaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii kan isiniif hin hawwu ani Gammachiis Tashoomeeti. Yeroo gaarii. Dhufeetumaan sitti makkan ta'ee garaan kee onaana'ee.